Dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii galaana Itoophiyaa waliigalteen buufata doonii Somaaliilaand wajjin taasifame dantaa eenyuyyuu osoo hin tuqin dippiloomaasii nagaatiin kan raawwatame ta'uu ibse. Somaaliyaan garuu waliigalticha mormitee jirti. Udii Muusaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Gaafa guyyaa ammajjii tokko Itoophiyaan waliigaltee walhubannaa ulaa galaanaa ittiin argattuu fi misoomsuuf isii dandeessisu Somaaliilaand wajjin walii mallatteessuu isaanii waajjirri ministeera muummee gabaaseeti jira. Masaraa Finfinneeti wajjin waliigalteen Itoophiyaa karra galaanaa argachiisuu danda'uu fi umrii bara 50 qabajaame mootummaa Itoophiyaatii fi Somaaliilaand jidduutti mallatteeffamuun isaa ifoomeeti jira. Waliigaltee isaanii kanaanis ministeerri muummee Itoophiyaadha Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi Abdi sanada waliigaltee waloo hundaammatee jaamu mallatteessaniiti jiru. Haaluma kanaan waliigalteen kun biyya karra galaanaa dhabeettii ta'uudhaan maqaan isii kaafamaa ture. Itoophiyaa gama liiziidhaatiin haadha qabeenyaa ulaa galaanaa akka taatu godhee jiraachuun isaatis ifoomeetti jira. Muummeen ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmad pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi wajjin waliigaltee karra galaanaa biyya isaa argachiisuu dandeessisu walii mallatteessuu isaa hordofuudhaan magaalaa guddoo Itoophiyaadha Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii garagaraa keessatti lammiiwwan gammachuu isaanii daandiirratti ba'uun ibsachuu irratti argamu. Dr. Abiy Ahmadis dhimma waliigaltee ulaa galaanaa biyya isaaniitii fi Somaaliilaand wajjin walii mallatteessan kana ilaalchisuudhaan ergaa gama toora fuula Facebook isaatiin barreessaniin egaa rabbiif galanni haa ga'u malee maaliin jechuudhaan gammachuu qaban ibsataniiti jiru. Mootummaan Somaaliilaand ammoo gama isaatiin dhimmi waliigaltee masaraa Finfinneetii fi masaraa isaanii kan hargee isaa jidduutti adeemsifame kana ilaalchisuudhaan hanga yeroo kanatti waan jaan qabaatu baatanis garuu Itoophiyaan karra galaanaa argachuuf waliigalteerra ga'uu kan dandeessise adeemsa kennanii fudhachuudha. Itoophiyaan hordofaa jirtuun ta'uun isaatis barameeti jira. Yeroo waliigalteen raawwatamettis ammoo obboloota keenya kan Somaaliilaand wajjin amma waliigalteerra ga'amee jira kan jaan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad waliigaltee fi walhubannaan itti fayyadama ulaa galaanaa kun amma ifatti mallattaa'eeti jiras jaaniiti jiru. Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi Abdi ammoo gama isaaniitiin waliigaltee kana irratti Itoophiyaanis adeemsa keessa Somaaliilaand akka biyya walabaa taatetti beekamtii kennuufiin biyya jalqabaa taatetti jirti jaaniiti jiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa muummicha ministeera Itoophiyaadha Ambaasaadar Ridwaan Hussein waliigalteen kun Itoophiyaan buufata waraanaa galaana diimarratti akka jaarrattuuf kan isii dandeessisu jechuudhaan himaniiti jiru. Waliigalteen buufata dooniidhaa kan Somaaliilaand wajjin taasifame dantaa eenyuyyuu osoo hin miidhin dippiloomaasii nagaateen kan raawwatameedha kan jedhe dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii galaanarraa kan Itoophiyaadha ergaa dabarfatee tureen dhaabbatichi waliigalteen Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin karra galaanaa argachuuf goote dantaa nama kamiitiifuu dantaa qaama kamiitu akkan xuunes beeksiseeti jira. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii galaana Itoophiyaadha waliigaltee buufata doonii mootummaa Itoophiyaatii fi Somaaliilaand jidduutti taasifame ilaalchisuudhaanis ibsa bal'aa baaseeti jira. Ibsa isaa kanaanis ammoo hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Bariisoo Ameeloo waliigaltichi Itoophiyaaf injifannoo haarawaa kan jaan lammiiwwan hundaan ammoo baga gammaddanis jaaniiti jiru. Duraan Itoophiyaan biyya lafaan marfamte sababa turteef dhiibbaan dinagdeetii fi dippiloomaasii akka isii mudatee yaadachiisuudhaan waliigalteen kun baasii guddaa buufata doonii Itoophiyaa hir'isuudhaan bu'aa guddaa kan fidu ta'uudhas ifoomsaniiti jiru. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaadha abjuun karra galaanaa kun akka dhugoomuuf shoora olaanaa kan taphatanii fi waliigaltichi dhugoomsuudhaaf dippiloomaasiidhaan tattaaffii guddaa kan taasisan ministeera muummee Itoophiyaadha Abiy Ahmadis galateeffateeti jira. Buufanni doonii Itoophiyaan argatte sirna daldala addunyaa irratti dhiibbaa uumuu fi daldalaan alattis ammoo abbaa biyyummaa Itoophiyaa eeguuf iddoo guddaa akka qabus ammoo dhaabbanni loojistikii fi dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa ifoomseeti jira. Dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi
Somaalilaand kana kan ilaalateen mootummaan Somaaliyaadhaa immoo walgahii aliifachiisaa adeemsisuudhaan waliigaltee masara Finfinneetii fi masara Hargeysaa jidduutti adeemsifame balaaleffachuudhaan ambaasaaddara isiidhaa ka Finfinnee jirus Soomaaliyaan gama Moqaadishootti waamtee